Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordofan keenya kanneen channel Afrikaa Samsung irratti nuuftan. Egaa nageenyi keenya bakka jirtan hundatti sunuuf qaqqabu. Tole egaa hordofan keenya barnoota keenya kanarraati walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti namoonni WhatsApp irratti ergaalee garaagaraa isiniif erganii WhatsAppin keessan gad isiniif buusuu dide akkamitti akka sirreeffachuu dandeettan akkasuma immoo jechuudha guruupiilee WhatsApp irratti jechuudha. Ergaaleen hedduminaan yeroo itti ergamutti kan WhatsApp sana qofa jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti jechuudha osoo takka takkaan gaalarii keenya keessa gallee yookiin ammoo faayila keenya irra deemnee faayila keenya keessa fillee jechuudha takka takkaan suutatti hin balleessine kan WhatsApp irratti WhatsApp guruupii sanaa qofa jechuudha. Akkamitti bakka takkatti akka balleessuu dandeenyu yoo barbaadan ammoo filattanii jechuudha kan keessaa dhiisuu barbaadan dhiiftanii kan balleessuu barbaadan akkamitti akkasiin balleessuu dandeettan isinitti agarsiisa. Hamma xumura viidiyoo kanatti daawwachuudhaan faana tura. Kanneen jalqabaaf gara channel Afrikaa Samsung haaraa dhuftan barnoonni keenyaf tele channel keenya subscribe godhaa. Viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan like godhaa, hiriyyootiin keessan qoodaa. Gaaffii fi yaada qabdan ammoo koomentii irratti nuuf katabuu hin dagatinaa. Tole egaa hordofan keenya jechuudha kana sirreeffachuudhaaf appilikeeshinii tokkollee isin hin barbaachisu kallattii maal gootu WhatsApp keessan ni galtu jechuudha. Erga WhatsApp keessan galtanii jechuudha WhatsApp keessan haala kanatti isin banama. Ani amma jechuudha afaan Oromootiin jechuun WhatsApp gara afaan Oromoo jijjiiree translation isaa jechuudha afaan Oromootiin fayyadamaa jira. Yeroo itti aanu keessatti inshallah kan warra Ingiliffaan fayyadamaa jirtanis jechuudha qabadhee dhufa jechuudha. Tole maal goote jechuudha warroonni amma asirratti jechuudha afaan Oromootiin fayyadamaa jirtan waluma fakkaata jechuudha kan Ingiliziitiin teessoo isaan jijjiiramne maal gootu tuttuqaalee sadan kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda erga tuttuqaalee sadan kanarratti al tokkoof cuqaaftanii booda asirratti jechuudha qindeessituuwwan jedha jechuudha. WhatsApp yoo afaan Ingiliziitiin fayyadamaa jirtan settings jedha, afaan Oromootiin warri fayyadamaa jirtan ammoo qindeessituuwwan jedha jechuudha. Qindeessituuwwan kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda erga qindeessituuwwan irratti haala kanaan cuqaaftanii booda namoonni afaan Oromootiin fayyadamaa jirtan kuusaa fi daataa jedha. Kanneen ammoo afaan Ingiliziitiin fayyadamaa jirtan jechuudha. Data and storage jedha jechuudha. Irratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda erga haala kanatti irratti cuqaaftanii booda maal gootu asirratti kuusaa to'adhuu jedha. Kuusaa to'adhuu kan jedhu kana jechuudha. Al tokkoof asirratti kiliikni gootu. Sana booda al tokkoof asirratti erga cuqaaftanii booda fuula kanarratti jechuudha namoonni isin ittiin communicate godhaa turtan yookiin ammoo ittiin waliif barreessaa turtan ergaalee garaagaraa WhatsApp irratti ittiin waliif ergaa turtan fuula kanarratti isiniif dhufaa jechuudha. Kanneen keessaa kan barbaadan ni filattu. Fakkeenyaaf guruupii haa ta'u nama singilii yookiin ammoo nama tokko jechuudha nama dhuunfaa haa ta'u nama ittiin waliif ergaa turtan jechuudha. Ergaalee waliif ergaa turtan jechuudha. Bakka takkatti nama san balleessuu barbaadan yookiin ammoo filattanii keessaa kan barbaadan dhiiftanii kan barbaadan haquu barbaadan irra ni galtu jechuudha. Tole fakkeenyaaf mi'aan amma asirratti jechuudha fuula kanarratti guruupii tokko barbaadee ni filadha. Yeroo kana isin jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa yoo hayxan asirraa fuula kanarraa yoo hayxan fuula itti aanu yookiin ammoo gama gaalarii keessan jechuudha. Gaalarii keessan keessaas ergaan namni isiniif erge suuraa haa ta'u viidiyoo haa ta'u ni badaa jechuudha. Kanaaf jechuudha kanas beekuu qabdu. Akka badu isas beekuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf mi'aan amma guruupii tole guruupii kanarratti al tokkoof ni cuqaasa. Guruupii kana jalatti ani yeroo yerootti ofirraa balleessa. Suuraa tokkotu jira jechuudha. Suuraan tokkichi kun haala kanatti asirra jira. Ani ammoo yeroo yerootti asirratti hin dhiisu ofirraa waan balleessuuf suuraa tokko kanaa fide guyyaa lama sadi booda osoo eege yookiin ammoo guyyama tokko iyyuu fuulii guyyama tokko guutuu isaa osoo eege fuulli kun guutuu ta'ee naaf dhufaa jechuudha. Tole ofirraa balleessuudhaaf ammoo maal gootu as hunda fili jedha. Bakka kanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Erga raayita asirratti guuttanii booda jechuudha haala kanatti isiniif dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanatti isiniif guuttama. Gubbaa kanarratti 27 kiibiidha yookiin ammoo 27 kaabaa jedha. Kuni hamma fakkeenyaaf suuraan kun qabatee jirudha storeejii keessanirra. Yeroo hedduminaan fakkeenyaaf ergaaleen garaagaraa heddummaatee jedhatti
waan GB ta'uu danda'a sanii ol ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf mobaayila qofaarraa jechuudha waan GB gaafa fudhatan yookiin ammoo 3GB gaafa fudhatan space isaa hedduu isin dhiphata jechuudha. Kanaaf ofirraa qulqulleessuu isin barbaachisa. Sana booda maal gootu al tokkoof asirratti mallattoo dileetii kanarratti al tokkoof ni cufaaftu. Sana booda balleessiidha warroota Ingilish fayyadamtaniif dileetiidha asirratti kilikni gootu. Sana booda haala kanatti kunoo badee jira jechuudha. Maal ta'eedha badeera yookiin ammoo dileet ta'ee jira jechuudha. Iddoon kun haala kanatti qullatti deebi'ee jira jechuudha. Inni biraas jechuudha fakkeenyaaf guruppii kanarratti gaafa cuwaasee jedhee maal innidha sagalee namoonni asirratti ergaa ture jechuudha. Kunoo haala kanatti sagalee naaf fida. Sagalee kana hundas balleessuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf 57.3 meegaabaayitiidha. Hunda balleessedha asirratti cuqaasaa. Sana booda erga asirratti cuqaasee booda maal gootanii karma duraa saniin dileet iddoo jettu kanarratti tokko ni cuqaaftanii sana booda deebitanii maal gootu balleessedha asirratti kilikni gootu. Sana booda haala kanatti jechuudha isiniif baduu eegalaa jechuudha. Kun ammoo dileet ta'uu eegalaa jechuudha. Obsaan eegdu. Tole kuno gubbaa kanarratti jechuudha 0 kiibiitti deebi'ee jira jechuudha. 0 kiibii jechuun uummata akka keessa hin jiran yookiin ammoo emptiidha jechuudha. Ispeesni keessan firii ta'ee jira jechuudha. Tole egaa hordoftoota jechuudha viidiyoo kanarraa kan gammaddan abdii qaba. Viidiyoo keenya kan dabalataa daawwachuudhaaf chaanaala keenya